Boggaalee ayyaanaa galataa daakoon jedhama. Waaqayyo waan naa godhe waggaa 9 ciisuun koo namaan hin baatamaa, namaan hin alabaa, namaan hin deebi'ee gala. Garuu Waaqayyo na gargaare kaleessa nama 2 ta'anii baatanii na fidan saayitii booddee makiinaa dhabne Waaqayyo na gargaare isaan dhufanii natti bu'anii baatanii as na baasanii. Itu asin dhufin dura maal taate maal kee miidhamaadha akka hin deemne kan si godhe luka kee moo dugda kee moo maal keessi dhukkuba ture? Miilla koo bitaa ture lamaanuma isaatu diilallaa'e bakka dandeen deemu. Akka ijoollee wallaaltu nachi taa'een nama kadhadhaa. Riibeerii ja'affaa barreeffame ja'affaa isaa manumatti niise. Gaafa mana yaala dhaqxu maal siin jedhu? Riibeerii Phaawulosii deemi mana qorichaa naan jedhu. Tolee maal kan kanarraan alaa furmaata tokko argachuu hin dandeenye? Firmaata tokko argachuu hin dandeenye. Manuma Waaqayyoo dhaqeen firmaata argadheen niise. Waggaa 9 of dandeessee hin deemtu ati? Hin deemu yoo namni na qabee yoo namni gad na baase yoo namni ol lagashee malee hin danda'u. Kaleessa wangeela lallabanii raatanii nan ta'a achumatti dhufanii fiiganii dhufanii natti bu'anii. Nailan. Bible is. Bible is. Ike Yesusin. Bible is. Ike Yesusin. Nailan. Kai of danda e. Yes. Jet. Yes. Set of the day. Belisa. Belisa. Waggaa meeqa ergitee seet atamtee? Waggaa 9. Adeem. Yes. She can walk. Adeemuu dandeessetti. Waggaa 9 kan hin adeemne. Adeemi. Yesus guddaadha. Iyya ani kameera jedhaaka. Adeemi kottu. Rekasika. Adeema jechuudha. Prasia. Bilisa of dandeessetta. Baadhaas baasaa innaan baatanii as na baasanii yeroo isaan na rukutanii humna addaa tokko na keessa darbe. Ergasii immoo sila qabaan dhufee deemeen gara katamaatti galee. Harka keessa walitti buusaa Waaqayyoof galata fidaa. Waggaa 9 guutuu kan deemuu hin dandeenye kaleessa sitti gaafa namni Waaqayyoo sii kadhatan of dandeessee deemte. Of dandeen deemee galee. Har'oo. Arras qaxxeetaaman deemee dinqisiifachaa deemu yoom bitimtireeyyuun kufu waan jabaa qabadheeraa beenaa jedheen deemu. Haaleluyyaa. Harka keessa walitti buusaa Waaqayyoof galata fidaa. Waaqayyoo isaa gadda waggaa 9 yookaan immoo taa'umsa namni hin deemne, namni fincaan hin nanne, namni hojii isaan hojjetanne, namni namaan harka namaan baatamu egaa peenii yookaan immoo dhukkubbiin akkamii akka itti dhaga'amu beekte. Waaqayyo isa daqiiqaatti dhukkuba kana sirraa galagalche kanaan maal taate? Haleluuyaa. Harka keessa walitti buusaa isinis galateeffadhaa fi waan salphaa isinitti hin fakkaatin. Waaqayyo wanti inni godhe kun waan salphaa isinitti hin fakkaatin. Waggaa 9 harka namaan baatamu jechuun qallaalii yookaan immoo waan salphaa tokko miti.